Micho bakka san eenyu si geesse bifa akkamiin dheeyite lafti san lafa akkami lafti irraa abdii si fidatun osoo abdii gaafachuun ta'in siin gaafadhamee duree. Mana dachi jalaati. Ajaa'iba. Yaani achitti namatu munni jirti moo? Qoonqooni harkattammoo himadhu asirratti rakkoo bakka sanis mudate bakkuma maaliif hordoftoonni wanni isin jumma obboleetti kabajamtu dhugaadhammoo ati kafateedha ati gartee namni addunyaa ta'e rakkoonis balloonis ni mudate jechuudha. Karaa rakkootis balloo kana deemetuma rakkoo kana deeman balloo nama geessa waan ta'eef ati immoo araan kana wanni asirratti jechuudha. Namni gartee waan guyyaa gartee teebaa arge guyyaa bofaa arge haga teebaa itti jedhan hin sodaatin arra obboleetta yoo gartee fuula uummata Oromoo hojjetu as baaseeti akkaataa gartee fedhii ati gartee qabduu fi taakajii lammataan jetti gartee waan gartee ati kaya turte si gaafachuudhaaf inni waan asirra siyaame ammoo arra gartee bikka sana deebisuu deemu immoo dhiiroo wanni na qoratanii maalii jettee ati kana sodaatu hin qabdu. Ayi waa takka sodaatin kana firii ta'e sammuu ta'e bilisa ta'eeti hokkoflaa taphachaadhaa jechuudha. Rakkoo keessatti dabartee fi waan gartee si mudate guyyaa san dhugammoo nalleen sodaatin yoon gartee haka kayyaan qabee fuudhee kanneen an beedruuma kan gartee mana dachi jira kan si geesse isaan nageesse yommuu gartee an nama gartee si geessan achitti fuudhee hidhatanii deemanii waan juu takka numa dhagee ati mee asirratti. Ashamaa harka fuudhee kabajamtootaa fi hordoftoota keenya jirtanii isin jechaa jirra galata rabbii deebine akkuma viidiyootti irratti haaseessan hordoftoota keenya ammas kunoo micaan abdii baasee tana kunoo abdirraa yaada isin hannu eegas booda yaada kan nadhaanii akkanuma nufaana turaan isin jaa waan bakka san jiruu fi mudannoo bakka sanitti ishii mudateef micoo tanaas mudatee fi haalataa isin keessa turte isiirraa barra amma abdittiin isin dabarsa hordoftoota keenya. Egaa dhuga baanta obboleessa kiyyaa wanni jira kunoo tiyyiitu tanuma anduraanii gartee kan jirtee amma dura dubbadhee turette jechuudha. Waan gartee afaan injii takka gartee hojiitti ni jira jee ture jechuudha. Ammallee keessatti gartee rabbiiti zaman duraatu jechuudha osoo gartee isin duratti as been jechuudha uummata Oromoo duratti hojii gartee ajaa'ibatti ture jechuudha. Ani gartuu duraan gartee bakka gartee nama keenya gartee itti dirraa turee fi itti gartee namni dirraa turellee kaampii san facaasee jechuudha. Akka gartee ragaatti waan qabatamtuu gartee ta gartee amma gartee asirratti isin waan gartee dhugoomsitan uummata Oromoo durattis fuula gartee uummata Oromoo duratti jechuudha. Akkasumatti Oromoo jechuun amma na jira jetti. Tanallee kunoo ragaadhaaf isin fidee jechuudha. Ammoo bakki duraan gartee itti darramaa turtee fi gartee akkaataa isinitti qabamtees walumaan haala geenyu isin jira. Egaa hordoftoota keenya abdii kuma dhugumatti micoonis takkaas na bira jirti ta'ee bakka sanirraa baasee telephee akka malee bakka sanis facaaseetiin jira wilii wanni takka hin jirtu kanaafuu micoo tanaas fuuteeti uummata Oromoo narraa beeksiftaati mana kiyya hoottuu naafettis achumaanuu hordoftoonnis akka na amanuu kana nama nagayaa ta'e mana kiyya hoottuu naan jechuu irrattiin mana isaa dhufee viidiyoo isinii mara ilaaltanii jirtanii amma kanaafuu micoonis tana namoota gartee maqaa isaa amma laal wanni viidiyoo tana marru maali hordoftoota keenya beeytanii namoota tokkootiitu maquma kee kanaan maquma isaa kanaan akka waan amma abdirra jiruutti waa hojjechaa jira maarree akkana godhee barra akkana taanee barjee lafa kufee waa hojjeta hin jirtu wanni akkasii abbaan kana booda kufee ifiif kufee taasaatiif kufee nama tokko beekadhu hordoftoota keenya if arke akkumaanan if arkee dhiifama naa gootan san akkasumattiin abdii if arkuu garraan bakka san hunda inni facaasuu garraan anilleen dhiifama godhee fi har'a mana isaatti argama hordoftoota keenya gara fuulduraatti illee gufuu bakka sanii hunda buqqaasuudhaaf teenya miilaan kararra yaanii miilaan viidiyoo maraadhaaf bakka san hunda dheeyne tasilaa dha'uu taatus dhooyinee hordoftoota keenya isinii dhiyeessina dubbisni guddis gara micootiin isin dabarsa mee micoo egaa hordoftoota keenya hunoo micoon tana mee abdi osoo duratti micootti dabrutti hin ta'initti micootti osoo hin dabarsine jechuudha micoo tana bakka irraa fuute san ati dhaquu si quba qabdamoo si dura namni geesse moo eeguma ati kararraa deebite kana namni geesse moo amma bari isii qofa mana san keessaa jara kaan gadhiifteeti tana fuutee fiddee bara warreen achitti nama kana walitti qaboo sababaa atichi dheequu asirratti araaramuu kanaan achi baafatammoo akkamiin nama bakka sanii dhiisaniituma biraa fagaachuun danda'ame takka jii lammada micoota noo ati geessuu harka keessaa qabdaayidha mala gaafiin xiyyaan asirratti
waan kana keessa dhaqinsa miicoo bakka kana dhaqu kana keessa gaafii gartee dhugaan na gaafatte kana gaa yeroo san beekta amma abdi janiiti magaalaa hundinuu bakka bakka wantoota yeroo san naan daldalaa turte jechuudha ammoo yeroo san gartee harka keessaa qabaachuu dhaguu osoo hin ta'in jechuudha qaama gartee nu fakkaatuuni isin tun qabamtee achi dhayite jechuudha dhayite taanaan achitti isii qofaa miti fakkaattuun akkasiitii fi fakkaataan gartee nama dhiiraatiis jechuudha meeqaatu jira jechuudha keessa jechuudha an ammoo wanna kana gartee ummata achi keessatti gartee qixaxamaa jiru kanaas rakkoo isaanii dadhabeetiin jechuudha achumatti gaa oduun gartee kaameeraa duratti gartee as baasee isaan gara hunda haasofsisee gartee garuma gartee ummata oromoo kana hin balleessu jee hambii san diigee isii tan ammoo akka gartee ragaatti qabatamaaf as duratti gartee isii tun gartee waan gartee ummata oromoo kanaan jettu mee waliin dhageenyee atilleen isii tanallee fuuteen irraa ummata oromoo kan duratti isaan irraa taqabbalchiiftee rakkoon gartee an isaan isii irratti gartee fidee fi isiin ammoo akkas isaatiillee gaa amma kubbitoo annumaa yoo haadha qullee dhabuullee harabu achitti gaa akkas isaa nagarte malee jechuudha fakkaatuma gartee akka fayyaatiin isiin miidhamaa turte jechuudha ammoo kana namni gartee isaanillee achi gartee akka faca'ee gartee haambii hundi akka diigamtu godhe anaa jechuudha namni isiinillee gartee akka isiin gartee qaamaan karaa hiyyaa dhuftee gartee asitti gartee nu wajji argamtu godhees anaa jechuudha tanarraa ammoo miidhaan gartee amma isiirra fidee isiillee gartee harka hiyyaan gartee kan qabdee kan gartee isiillee tumee isiillee qixate hin qabu jechuudha garuu haa ta'u malee gaa jechuudha xannachi tokkumaatu foon balleessa fakkaatuma gartee gaa nama gartee akka hiyyaa badaa achi keessa gartee magaa waliin jirru garee keessa santuu jechuudha magaa isaanillee akka taatillee gartee isaan gartee goddoodhaa fi miidhuun yoo jiraatillee walumaan kunoo isiillee asirratti dubbisuun ni danda'amti jeetiin asirratti isiillee kunoo asirratti isiniif afeeree jechuudha. Egaa hordoftoota keenya akkuma beekamu abdii haa galatoomuu maaliif jennaan dileen akkana garaansaa laaffateetuma namoota qabaa jiru san akkana nu gadhiiseetuma kaaniinis deemaa jiraadhaa jeeni harakkatees bira fiduun kunuu michootan bira fiduun kunuu baay'ee takka waan nama gammachiisu hordoftoota keenya michoo akkaan jeeti bakka akkami bakki ati amma gaa hordoftoota keenya anis maafin gaafii silaama fuula abdiirra gaafachuun qabu ture gaafii tanallee xiqqishumaan irraa isinii tuttu'isisa hogguu biraatiin isinii haasofsise isii maaliif isii hawaasa oromoon irraa agarsiisii jechuudhaan na yaamee waliidhaan akka isiin keessa turteef kana hunda viidiyoo qabadhee isinirraa dhiyaachuu ta'a ammallee hanga tokkoon irraa isinii tuquu deema hordoftoota keenya ammallee dubbiisii afaan qabaa beekayya amma isiin kunoo na bira jirti jechuudha isii ammoo rakkiseellee rakkoo irratti deembeeku ammallee gartee isii uummata oromoo fuulduratti irraa dubbifteeti waan gartee isiin xalabatte gartee fedhu gartee niin deema yoo jettees fedhu gartee bikka fuutee feetu ati haayi jettee bikka gartee nama asirraa gartee isii qabdu bira geessitus amma sun xalabasiiti harkatti si deebisaa jechuudha rakkoo gartee amma kee turtee jechuudha gaafattee jechuudha uummata oromoo kanarraa beeksiftuu fi arraan tana asitti atillee naaf affeeramtee naa asitti naa dhufuu kanaafillee atilleen galata guddaa qabdaan isin jaa galatoome atilleen na kabajjee maaliif jennaan if agartee na kabajjee hawaasa oromoo kabajjee uummata bal'aa kee kana kabajjee hordoftoota kee waan isaan jaan dhageessee gara karaa kana deebitee dhiifama kana deebi'uun kee kunu waan baay'ee nama gammachiisu mee ati oggus geessan sammee asitti himadhuun sodaatin maaliif jennaan anamma abduma kanaawu qulqulleessuuf laalamma nuti badaan beekamee jira inni kun isuma kanaawu qulqulleessuudhaaf bakka san oggus geessan meekkamis geessan Anuma tadaan beekumani fuula hidhatanii deemanii bakka namoonni isaan taa'an arganii beeku isaa uyyuu tokkoon akka itti dhufeenadha. Abdii kana wajjitti nagarre. Nagarre mana takka akka biyyuma dhufeenadha. Bakka san nama tumuun ni jirti. Bakka kanaan adda baafachuu fedhammaan. Ni jirti nama tumuun didasni. Ajaa'iba. Hordoftoota keenya gaa micoon ni sossodaatte mallee sodaat keessa jira. Abdi sodaatte mo'ati maaliif haasa'uu dadhabdi immoo. Egaa hordoftoota keenya maaliif jennaan micoon ammaan tana ififuu qabina irraa baate abdii fide qabaa keessaa baasee akkuma jaareetti diige nama jaareus diiguu beeku abdii kanaafuu haa galatoomuun maaliif jaareetuma diiguu beekuun kun waan guddaadha waan kana balleessee beekuun namni badiisaaf ittiin beekne namaan beekadha hordoftoota keenya bakka san dhaqee diigeetuma kaanis baasee akkana dalaguun kun an baay'een galatoomeen siin jaan ammallee wallahi isin maal galatooma hordoftoota kiyya irra deebi'aa dhiifama godhaaf bakka sanillee
فيديو إسني رامرون كنيا إفا خنا شكين قلنا بكتنا مكس قلنا سنيز فيديو دير كم إسني قديمنا مش عندنا كنا عبد ديجة جنة أسمان شالجتشو بكسنيز فيديو مرة إسني قديمنا نويب قتن akkasumatti jechuudha ani gaa uummata Oromoo kiyya jechuudha waan hin gartee afaan hin hojjetini jira garuu aaddiin gartee ilmaan kiyya kaniin qabu kanaaf jechuudha waan hin godhuu hin dandeenye takka ilmaan kiyya koo aaddiin seenu anammoo aaddii isin seenin jira jechuudha ana buleessa keessan arraas gaafaan gartee afaan badaan gartee asirratti isin dubbachaa turtanis dhugaadhaan maqaan kiyya abduma arrammoo maqaan kiyya arallee maqaan kiyya abduma jechuudha isiniif seene waan hin gartee isiniifin godha jeetan niin godha jeetiin asirratti kun isiniif qabadhee jira jechuudha fuula kaameeraa haduratti jechuudha nama meeqa jechuudha kan andi fe'ee jira jechuudha bikka san dhugaa immoo bikka gartee dura itti nama adabsaa gartee ture san na ta'uus qaamnarraa fakkaatu ta'uus jechuudha bakka fakkaatuudha nama tumuulee nama jirti. Badii bakka sanitti hojjetamtuun dabar abdisiif kaafataa si afaan dubbadheetiin jira dhiifama. Dhugaa feeti. Badii waan amma gochamma micoo tanarratti raawwatame kakaafatu si au namni kun beeka dhulafaa ta'e kanuma nama hin qabu namni shiftaan namni waa hojjetu. ومن مرت أركيت وان خنا أشان قباجيت وتعملين ما قبا ملء أما ميجوس ناسو جنير وان قبمتي في ناسو جنير أكمل فكيسين فلمتي بكسن تيجي أنا دب النبر خنا فور دكتور تخينيا بدي بكسن راوتم تهوندا أبدي تجافة تموان تيف تك كانين ميجو هاسو يسيسه بدي أبدي تيجالجا ميجوس وان رك قبمتي أكادا قبمتي وان أشين نيت أيسير ركيه وأكتي يسيس هامني في خنا هوندا مالف وان خان أنم بيرا بلاشين متى أو نمس هامن أكمته هفو بكسن كابني جاي سمالي بلاشين كابا منامنوان تيف خنابو هاسوا أفهم مش أور راين سني إيه سوا هوندا إيجا خنابو ردفتو تخينيا أكما جنة كابني سني إيه أنو مفليو حتى إلهن كشيخ بدات اللي كابني سني إيه ناكد إيه سنوس بتأمنا أنجمه يان غلطهم أنا سنيجا عبدي Egaa akkasumatti jechuudha kun obboleessa yaalleen araantana haa galatoomu dhufee kun mana kiyyaatti argamee jechuudha waan hin gartee ankate jirullee kun allee ibsaatilee ilillee kun asirraa dubbachaa jira jechuudha amma immoo akkuma inni jedhete jechuudha takka lama yenneeti itti fufnee jira jechuudha ilaa hanga gartee dhumaatti waan gartee babbareedduu qabannee jechuudha hatta deemnee gartee bakka gartee isaan gartee duraan gartee itti gartee duraan nama adabsamaa turellee jechuudha viidiyoo waraabnee bakka qullaa gartee isin garsiisuun keenya waan hafan qabnee isin jaati كانوا ما عندك نفانا بوتاني نهردو فلان نوجبيسا بيت الرجال هنداو نوجبيسا أفرّاهين. دعائي نقول أور دوستو تخنيا. دعائي نبدي لابد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفانا ترى.